Kompiitara tokko kennitaa fi barcuma tokko kennitaa fi environmentii isaa sagaleen jeequu intarneetaan argata mijataadha. Isatti gurgurtaa jechuudha saayitiidha. Wantoota akkasii mijeessaa jirra. Namoonni hojii isaanii barbaadan intarneetii otoo rakkatiin, kompiitara otoo rakkatiin, iddoo otoo rakkatiin dhufanii haala koostii baay'ee feerii ta'een gadi bu'aa ta'een akka uummata keenya fayyadanii waa infoormeeshinii baru. Isa kana gochaarraa lammaffaa tireeningii adda addaa kennuuf akka waajjiraatti akka dhuunfaatti ofii keenyaan kan kenninu hin jiraata jechuudha. Inni kun immoo bifa onlaayiniitiinis tireening seenterii keenyas asuma gamoo Awwaash baankii kanarraati kan taanee kireeffachaa jiru jira. Isa paartiishinii fi interior dizaayinii akka xumurreen piroomoshiniin bal'inaan hojjetamaa. Sheerii keenyas gara dabaluutti deemaa jirra. Baay'inaan waan haaraa qabannees ba'aa jira jechuudha. Isa kana gamanumaan ibsuun barbaada. Namoonni wajjin hojjechuuf fedha qabanillee asuma kana dhaamsa dhaamu. Wantoota kana ilaalanii tireeningii akkam akkamii kennuu akka danda'an ekspiriyaansii qaban nu kennuu danda'u. Kan biraa kan nuti hojjennu meenteenansiidha. Hojii suphiinsaa jechuudha. Meeshaaleen elektirooniksii akkuma ilaaltu baay'ee badu, baay'ee fashalaa'u. Namoonni suphanii badaa hin jirani. Isa kana immoo namoonni bakka ta'anii naannoo jiran jiraatanii akka bifa siistemaatik tokko wal qabsiifnee namoonni rakkoo isaanii kun akka furamuuf akkasumas immoo woorkishooppii Addis Ababaa keessatti yookaan Finfinnee keessatti kutaawwan garaagaraa keessatti banuuf deemna. Achitti namoonni meenteenansii hojjetatan ammas hojjechaa jira jechuudha. Isa kana gamanumaan hojiin keenya amma ammatti jalqabne isa kanadha. Garuu baay'een immoo gana akka hafu beekna hojjechaa jirras. Baay'ee gaaddansaadha. Tajaajila daldalaa haarawaa yookaas biizineesii seenterii kana lafa qabsiisuudhaaf karaa onlaayin shooppingii fi e-koomershiidhaan waa isin hojjettan maal fakkaatas? Yaalleerra namoota kaan irraati amma fakkeenyaaf wantoota baay'een adda ta'uu yaalaa jirra. Dhiyootti weebsaayitiin keenya kan kanaan wal qabate namoonni bakka ta'anii aksees kan godhan yaaliif gadhiifnu iyyuu dhiyootti kan fooyyessinee hojjechaa jiru jira. Yeroo dhiyootti namoonni bakka ta'anii order godhu tiraanspoortii otoo rakkatiin lafa isaan jiranitti dhaqaa jechuudha. Meeshaa isaan barbaadan. Nuti achirratti kan maxxansinu meeshaa keenya maal akka inni fakkaatu ispeesifikeeshinii isaa diteelii isaa jechuudha. Achirratti maxxansina qarshii isaas achirran keenya namoonni achumarraatti filatanii bicha hawaasaan hordofuu godhan yookaan nu ajajan bakka isaan jiranitti geessisuufidha jechuudha. Ammas kan nuun adda taanu home to home isa jedhamu kana mana hin geessinan. Namoonni iddoo barbaadan ta'anii fakkeenyaaf teessoon keenya amma lidataadha. Finfinnee naannoo Meeksikoo jechuudha. Yoo qaalitti irra taa'e namni tokko nu ajajate hin geessinaaf tiraanspoortii itti dabalee jechuudha. Wantoota barbaachisan goonee fidannee instaaliin goonaa, konfigureeshiniin goonaa ammumayyuu jechuudha. Gara e-koomersii digitaalitti hin galin wantoota baraman irraati dhaqanii suuqiitti bitatanii deebi'uu qofa osoo hin taane namoonni silkiin ammayyuu namoonni al tokko dhufanii nu baran silkiidhaan nu ajajatu bakka isaan jiran hundumatti geessinaaf seervisii barbaachisu hundumaa goonaaf jechuudha. Meeshaalee dhiyeessinu immoo amma dandeenyetti gama hundumaan gama sooftiweeriitiin isa ta'u maaliinis guutuu goonee dhiyeessuu yaalaa jirra. Dijitaal inni sun dirqama sida yaadi keenya sanadha. Akkuma Alibaabaa fa'aa Amaazoon fa'aa kana ta'udha kaayyoon keenya. Kaayyoon keenya keessa sirriidhaan jechuudha. Egaa daawwattoota keenya qophii keenyarraa bara itti bohaaraa jirtu jennee maabdanna. Wanti nama ajaa'ibu sheer kaampaanii kana namoonni hundeessan humna dargaggummaatiin tokko jedhanii warra lafaa kaa'aa jiranidha. Kanaaf tumsa keessan waan barbaachisuuf nus gamanumaan ergaa keenya deeggarsa godhamuu mala haga maamila ta'utti akka bira dhaabbattan isiniin jecha garuu gaaffii tokkoon isaaf qaba. Humna dargaggummaatiin tokko jedhanii gochaa akkasii kanatti murtoodhaan itti seenuu keessatti namni amma hundumtuu murtoo isaatii kan gochaadha wanti jedhamu jira. Dargaggoo amma kanaa walitti qabdanii dhaabbata kana milkeessuudhaaf yaalii isin gochaa turtan maal fakkaata? Dhugaasoo fi salphaa jechuun rakkisa. Salphaa ta'uu baatus wanti hin danda'amu jiru. Nama murtoo qabuuf wanti hundumtuu salphaadha.
Gaafa waan tokko hojjechuuf kaatu har'a isaa ilaalte taanaan si milkaa'uu hin dandeessu sitti si galtu. Borii isaa ilaalte immoo waan baay'ee hojjechuu dandeessa. Har'a kee ofitti hir'iste har'a dhabde bor immoo moor kana caalaa argachuu danda'a jettee yaaddeenna wanti hundumaayyuu salphaadha. Nuti dhaabbata kana gaafa dhaabnu akkuma ilaaltu eebbifamnee baanee qarshii hin qabnu, maallaqa nama sappoortii nu godhuu hin qabnu, bilbilli jira, tiraanspoorteeshiniin jira, achi namoota wajjin haasa'uun illee shaayii buna ittiin jechuun jira. Wanta kana hundumaa maallaqa manarraa argannu maatiirraa fuunuun iddoo danda'ametti immoo tiraanspoortii hir'isuun miila keenyaan illee deemnee baay'ee hojjechaa turre, baay'ee itti dhamaane. Istii lamma ammaatti wantoota hojjennu baay'ee isaa bifa taaksii yookaan paabliikii isuma raayidii osoo hin taane taaksii namoota baay'ee baatu kana fayyadamna. Sababni isaa maallaqa hir'isuu jechuudha. Iddoo baay'ee naanna'aa oolla manuu katamaa kana keessa waajjiroota baay'ee argina, namoota baay'ee argina. Iddoo baay'ee naanna'u garuu koostii kana qusachuuf jecha humna guddaa baasa oolla. Maaliif inni dargaggummaa keenya kun har'aan fayyada sababa jennee yaadnuu fi isa kana baay'ee humna sappoortii goona. Hojii namoota bira oollee hojii koostii nutti baay'isuu danda'ullee baay'inaan sa'aatii dheeraa hojjechuuf utuu nuffii malee sa'aatiitu dhaabbataa yookaan halkan turuudhaan barii maalitu hin jedhin wantoota kaffaltiin ala ta'e baay'ee isaa humna keenyaan itti daballee hojjechaa jirra jechuudha. Dhaabbata kana milkeessuuf lafa qabsiisuuf irratti hojjechaa jirra. Kana keessa egaa beektaree mayyaada wanta baay'ee dhabdaa hiriyoonni keenya baay'ee miindeeffamanii biiroo keessa oolu aduun isaanii rukutu dadhabbii hin qabanii mindaa gaarii nyaatu ta'a. Wantoota kana hundumaa dhiibnee borii isaa ilaallee har'a jalqabneerra. Isa kanaa fi sirriitti irratti hojjechaa jirra. Humna dargaggummaa keenyaa ajaa'iba! Annaan wanti na dhibe namoonni baay'een akkaataa baajetii manaajimentii irratti baay'ee rakkatu. Isaat ammoo humna dargaggummaa keenya fayyadamne rakkoo maallaqaa qisaasessuu hambisuu dandeenyu irra jirti. Kanarratti kun dhaloota biraaf fakkeenyummaa taatee yaada. Ta'us tattaaffii isin gootan kana keessatti tarii qaamni dhuunfaas ta'e mootummaa deeggarsa isin godhe hin jira laata? Qaamni mootummaa deeggarsa nu godhe hin jiru. Qaamni dhuunfaa garuu hin jiraata. Namoonni tokko tokko humna isaanii beekumsa isaanii fakkeenyaaf amma miseensa boordii keenyaa yoo ilaalte namoota iddoo gurguddaa irra jiranidha, sadarkaa gurguddaadha. Osoo nun tuffatiin nu dhaga'anii, nu deeggaranii, nu duukaa ta'anii yeroo nu walgahii waamnu kamitti argamanii nu gorsanii karaa nu qabsiisanii beekumsa isaanii nu deeggaraa jiru gatii tokko kaffaltii tokko malee jechuudha. Akkasumas namoonni persoonaali karaa adda addaatiin firas haa ta'u, ormas haa ta'u, even uummata Oromoo alatti illee namoonni nu gargaaran jiru jechuudha. Bakka ijoollee namatti tola, akka ka'umsi keessa namatti tola, mul'ati keessa namatti toladhani namooti dhuunfaan nu bira dhaabbatan jiru. Ta'us garuu tattaaffiin keenya murteessaa ma ture. Yeroo isin jedhu gaafa hojii akkasii hojjettu yeroo isin gahu namatti fakkaachuu dhiisuu danda'a jalqabatu. Dhimmi seeraatti haaraadha, dinagdeetti nun haaraadha. Wanta hundumaatti haaraadha. Garuu tokko jennee barachaa sababa deemuu fi wanti hundumtuu yeroo sitti dabala, turtii sitti dabala, turtiin itti milkooftummaa. Namoota baay'ee quunnamna, namoota baay'ee argina karaa akka isaan nutti argisiisan. Deeggarsi nama dhuunfaa akkuma jirutti ta'e nunis tattaaffiin keenyas gaariidha. Waaqayyo immoo hundumaa caalaa nu gargaare. Iddoo hundumaatti godina Oromiyaa lixaa, ba'aa, kibba, kaaba wanti jedhamu hundumaa ol keessatti kan hirmaatedha. Ijoollee iddoo akkasiin dhaabbate wanta dhuunfatu jechuudha. Ijoollee Oromoon dhaabbate Oromiyaaf dhaabbate sababa ta'eef. Wanti biraan itti dabaluu barbaadu namoota bakkeerraa fi gita hojii banaa oomtan qabdu laata yeroo dhaabbata kana dhaabne asuma wanta salphaa marraa kaatee yoo ilaalte dhaabbatuma keenya illee Awwaash irraa yookaan gamoo Awwaash kan ta'e kan dhuunfaasaa kan ta'e irraa kireeffanne kuni asumaan wal gargaaruu jedhama. Lammaffaa paartiishinii yookaan masxaatii wantoota itti ilaaltu kana kan dispilee shelfii adda addaa hojjennee dhaabu namoota keenya irraa binnee isaaf hojii inni irraa. Sadaffaa seelsimaanii tokko alaatii qulqulleessituu tokko wajjin miindeessinee irraa kunis hojiidha. Isa malee immoo namoonni haala adda addaan wajjin hojjetanii bifa koomishinii argatan jiru. Dhaabbataa yoo ta'u baatan iyyuu hojii guyyaa haala kanaan akkasumas immoo gama mootummaa dhimma biyyaas yoo ilaalte gibira seeraan kaffalaa jirra.
Kunis hojii tokko manni maxxansaan wajjin hojjetan jiru. Isaaniif hojii hundeera mana maxxansaa sanaan maxxansa gaafa hojjetanii ijoolleen keenya irraa mi'a fudhannu jirra. Isaaniif gabaa daballeerra namoota keenyaaf mi'a dhiyeessaa jira. Kanaaf hojiin nama baay'eef uumameera jechuudha. Nama tokko osoo hin taane namoota baay'eef hojiin uumameera. Baay'ee dansaadha. Daawwattoota keenya egaan qophiin keenya haala bareedaadhaan gaaffiif deebii hojii gaggeessaa Oosiit Sheer Kaampaanii waliin taasisaa turredha. Kana keessatti wanti guddaan humni dargaggoo biyyaaf jijjiirama daldala ikoonoomii biyyaatiif jijjiirama akka ta'e isaanirraa fakkeenya fudhachuun hin danda'ama waan ta'eef ammallee qaamni hawaasaa kamuu dhuunfaas ta'u gamtaadhaan dhaabbata kana kallattii kamiinuu irraa fayyadamaa akka fayyaduu dandeessanitti bira akka dhaabattan jecha gamanumaan ergaa gola miidiyaa keenyaa isinii dabarsa. Iddoo isaa haala dansaan kaampaanii kana sadarkaa kanarraa geessanii jirtu. Kaayyoon gara fuulduraa maali kan jedhamu xiqqoo naaf ibsu yaadda? Kaayyoon keenya gara fuulduraatti jiru tokkoffaa Oromoo yookaan uummati keenya dinagdee alatee dinagdeetti akka deebi'udha. At least nama 86 hundeessisiin jedheera. Namni kun yoo kaampaaniin kun bu'aa sirriitti argamsiisutti ka'e hirmaataa ta'e ikoonoomii isaa dabaleera jechuudha. Dhaabbati kun babal'achuutti jira. Namoota baay'ee miindeessaa namoota baay'ee wajjin akkuma isin jedhee hojii hojjeta. Kanaaf namoota baay'eef hojii uumuudha kaayyoon keenya inni itti aanu. Inni itti aanu immoo gama sooftiweeriitiin yookaan gama information technology keessatti dagaagnee uummata keenya as osoo hin taane kutaa dhumaarra jiru uummata keenya kutaa gadi jiru itti gabbuune awareness uumuudha. Teknooloojiin maal akka fakkaatu, akkamitti akka fayyadamuu qabu, eessatti akka fayyadamuu qabu, maal akka fayyadamuu qabu, eenyurraa akka bitu. Kana awareness uumuu tajaajila volunteer yookaan tolaallaan inni yaaddaa gama teknooloojiitiin uummata keenya keessa seenne tajaajila tolaa tireeningii uummata keenya akkamitti akka gara daldala isaa qotee bulaan baadiyyaarra jiru akkamitti teknooloojiidhaan akka gurguru hubannoo kana laachuuf barbaanna yeroo qopheessinu jechuudha. Isaan kanarratti bal'inaan hojjennee yaadda. Carraansiif kennaa wanta ergaa dabarfattu yoo qabaatte yookaas namoota galateeffattu yoo qabaatte torrii banaadha. Namootaan galateeffadhu waan jedhe uummatuma keenya hundumaan galateeffadha. Warra nu wajjin taa'u, warra nu gargaara, warra nu wajjin dhaabbatanii isiniin illee nan galateeffadha akkasitti dhuftanii gaafachuu keessaniif. Dhaamsaan qabu kan biraan dinagdeen keenya baay'ee booddeetti deebi'ee jira. Teknooloojiidhaan baay'ee booddeetti deebinee jira. Kanaaf sirriitti irratti hojjennu. Walirraa bituu abarruu, sappoort wal gochuu abarruu, wal baqachuurraa yaada walii kennuun wal tumsuu abarruu. Harka wal qabatanii waliin hojjechuu aadaa moodernii soosaayitii isa jennu kana aadaa waliin hojjechuu haa horannu. Dargaggooti keenya immoo hojiidhaan yookaan hojii akkas taane dhimma ta'anii gara hojii uumuutti gara cimanii hojjechuutti otoo of harkaan qabaatiin gara maallaqa jenereet gochuutti yookaan maallaqa oomishuutti akka deeman dhaamsan qabaa kanumadha. Tolee, galatoomii isin jecha yeroo nu laattee akkasitti yaada bal'aa nu laattee maqaa daawwattoota keenyaan hedduu si galateeffadha. Egaa daawwattoota keenya qophiin haga sa'aatii kanaatti qabannee isa faana turtii taasisnee kana fakkaata. Iddoo isaa Taaddasee hojii gaggeessaan Oosiit Sheer Kaampaanii ergaa isaa isin biraan gaateeranus ergaa isaa sana isinii cimsina. Waliin hojjechuun humna walii ta'uun riqicha ce'umsaa adeemsa biyyi keenya eegalteeti waan ta'eef bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Qophiin keenya kana fakkaata. Qophii biraan aga walitti deemnutti nagaan ni tura.